Harka fuunee daawwattoota hordoftoota reedii Adamtuub akkam nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha oduu gabaabaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhe yookaan waan haaraa tokko qabadhee isinii dhiyaadhe innis waan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Biyya addunyaa kanarra hanga jiraannutti waanuma ajaa'ibaa kana dhageenna guyyarraa waanuma addaa waan haaraa waan fokkataa waan bareedaa dhageenna har'a immoo waan dinqii tokkoon dhagee. Innis maalini ijoollee keenya amma dura Dubai keessatti Kuwait keessatti rakkataa turan Kuwait keessatti rakkatanii gama biyyatti galan hunda keessanuu ni beeytanii baay'ee gammannee fi ililchinee fi baga nagayaan galtanii dararaa keessaa jennee waan baay'ee haasofne haa ta'uuti isaanis gammadanii galanii jechuudha. Erga galanis waan baay'eetu isaan mudate yaa akkuma beekamutti gizee biyya galtu iddoo tursiifama yookaan kwarantaayinii isa jedhamu san turan. Bakka kwarantaayinii san turte jechuudha. Bakka kwarantaayinii guyyaa 14 erga turte booda maramtee gama biyyaatitti galta yookaan gara maatii keetitti jechuudha. Guyyaa 14 san namoonni qabeenya qaban yookaan namoonni gartee mallaqa gurguddaan diyaaspooraan mallaqa ofiitiin jiraata. Kanneen immoo mallaqa hin qabne namoonni jiddugala ta'e galiin isaanii mootummaa yookaan bulchiinsa magaalaa Finfinneetu irraa danda'a jechuudha. Innaa achi keessatti waan isaan mudate baay'eetu jira. Hanga rakkoo guddaa keessa jiranitti seenanii jiranii. Innis maalinni mootummaan keenya kun sila mootummaa ajaa'ibaati. Gaafa Kuwaitiin jirtan san mootummaan keenya nu fixee mootummaan keenya nu baasuu didee jettanii maaliif hiriira baatanii maaliif miidiyaa irratti waan akkana haasoftanii amma carraan isin eeggatu carraa qiliinxootii ka jedhu ijoolleen bilbiltee nutti himte. Mee raajii ilaalaa jara. Dararaan biyya ambaatitti isaan dararamaa turan hanqateet amma faalla akkamitti mootummaa qeeyxanii akkamitti achi teettanii mootummaa arrabsitanii samoon achi keessa turtan san waan isin hin dhageenye seetanii waan isin hin beekne seetanii yaani qaamni nageenyaas sodaachisa jechuudha. Achitti bakka kwarantaayinii hin beeytanii qaama eegumsaatiin eeggamtaa kaatolii gadi dhibee kanaaf ofiisaati illee qaamni nageenyaa carraan isin eeggatu carraa qiliinxootii kanaafuu iyyaa nu dabarsaa ijoolleen mana hidhaa seenuu ennaa ammallee mana hidhaa keessaa waan hidhatti deebi'u ennaa qiliinxootti galuun hin jiru nuun jedhanii garuu qabatamaan namni hidhame hin jiru nuun jedhanii sodaa guddaa keessa jira. Ni jira na laala waan nuti keessa jiru laala ilmi namaa biyya ambaatittu rakkoo keessa taree dararamee maraatee qalbii ofii gataa jira. Kammaan immoo biyya ambaa ture waa tokko donguduufatiin galee fayyaa ofii dhabaa jira. Fakkeenya laala mucaa boonsaa san biyya ambaa ture waan baay'ee godhee dalagates taa'es dadhabee dabruu fi dinnaan sammuu isaa tuqame jechuudha. Mucaan kun rakkoo biraan qabu cinqirraa tuqame na isa qofaa miti namoonni hedduu isaa wayya biyyatti fayyaa dhabeemi namni biyya karaa si fuudhatiin si yaalee si badadee waan baay'ee si godha. Garuu biyya biraatitti waan akkanaa hin jiru. Karaa irratti gatamte iyyitee dhiistee dantaadha. Nama baay'eetu maraatee huccuu gateetiin biyya ambaa keessa deemaa jira. Ebaluun isaan beekamu, biyyi isaan beekamu, maqaa isaa sitti himatu gara takka godhuu hin dandeettu jechuudha. Imbaasii qabaattee imbaasiitti fiddee imbaasiin iyyafatee biyya siin galchuu guyyarraa ilmi Oromoodhaa kararraa guuramaa badheedhaa guuramaa jira jechuudha gartee. Amma wanta ajaa'iba ta'e ijoolleen biyya biraatis akkasuma ta'uu hedduu jechuudha. Ijoolleen amma Dubaay Saa'uudi Arabiyaa keessatti mootummaan nu baasuu hidheedhanii iyyan. Beerut keessatti Libaanoon biyyoota adda addaa hunda keessatti ijoolleen imbaasiin nu baasuu hidheedhanii iyyaa jiran. Isaan kun illee gaafa ba'an carraa santu isaan eeggata jechuudha. Akkamitti ta'a kun? Kun akkamitti ta'a yaa jara keenya? Sila maaluma carraan keenya kun ajaa'iba ta'e biyya ormaatitti dararamne inni hanqatee biyya keessatti ijoolleedhaan qiliinxoo siin finna jechuun sodaachisiin uumaa barbaachisee ofii duuyyuu baatan. Ammaatti sodaachisaadha malee namni maakalaawii seen hin jiru. Maakalaawii seentanii jedhanii biyya ormaatti akka aadatanii fachalansan akka biyya ormaatti mootummaa hin qabnu jettanii ijjitansan mee asitti waan akkasii haa jiraatu jedhanii. Carraan isin eeggatu amma kwarantaayiniidha yoo baatan dhibee keessaa baatanii gara dhibeetti seentanii bootteen natti himte mujatti yoo dhugaa ta'uu isinitti shakkii qabaattan hiriyoota keessan kaachi keessa jiru maalirra jirtan jedhaa bilbilaa gaafadhaa nama takka sodaachisaa akkanaatu jira. Garuu immoo wanni isin hubatuu qabdan ka hidhame hin jiru. Guyyaa 14 amma maali dharree amma ganaa koronaa marammaraa jiranii guyyaan 14 hin guuttamne gaafa 14 isaanii guuttatan yookaan hidhatti ol darbanii yookaan sodaachisa masaniin dhiisan. Kanaaf ijoolleen biyya biraa rabbiin isin haa eegu mootummaan kun mootummaa basaasadha.
eda osoo waan kana hunda argu callisee jechuudha. Bar ragaa ofitti bayamma biyyaan baay'ee akkana jechaa turtan jechuun isaa maalinni odoo rakkoo uummanni Itoophiyaan guutuun imbaasii irratti akkatti qabaatu argan callisan jechuudha. Osoo arguu baatanii maal godhaa ijoolleedhaan waan akkanaa gootan jedhanii ni himan eessatti argan. Amma rakkootu jira jechuudha asitti ilaala. Osoo argan callisanii jechuudha. Dararaa Saa'uud Arabiyaa keessaa dararaan Beirut, dararaan Dubaay, Kuwait, Kwaatar, Kaayiroo, Iyya makaan bakkuma feetayyuu kan jiru mootummaan guutuun guutuutti beekaa jechuudha. Osoo hin beekne lafaa ka'ee akkanan jedhuun ijoollee kanaan. Kanaaf rakkoo guddaa keessa jira. Ijoolleen hedduu cinqii keessa seenanii jedhanii mootummaa kana rabbiin haa qajeelchuu yookaan nurraa kuffisuu lama keessaa tokko takka isumaa haa qajeelchuu takka ammoo haa bu'u. Maaliif ilmi namaa kan dhalatee biyya addunyaa kanarra deemuuf jireenya gabaabduu tana rahaa godhee waaqa ofii kadhatee rabbii ofii kadhatee jiraachuudhaaf malee boo'ee guyyarraa imimmaan haadhaa imimmaan abbaa kuun mana asirratti gubaa kuun raayyaan ittisaa maana laal ta'e xiyyitiin si oofaa rakkannee jirra jechuudha. Biyyu mormaatitti odoo firiidamii qabaanne takka takkata. Nuti amma addunyaa kanarratti waa takka hin qabnu jechuudha. Biyya keenya irratti nagee hin qabnu, biyya ormaatti irratti nagee hin qabnu, abaarree cimaa keessa jira. Yaa mootummaa keenya, yaa ummata keenya, yaa aboo nu dhiisi. Haadhatee nan dararin, abbaa keenya nan dararin, nullee nun dararin. Yoo nu bulchite seeraan nu bulchi, yoo nu bulchi yaa nagayaan irraa nu bu'i. Polotikaa keessallee nun galchinnu. Uummanni Itoophiyaa gisee mamara doon polotikaa naggaaduu hiyyummaan duubatti hafne. Biyya ambaatitti waan meeqa nuun jedhan guyyarraa. Itoophiyaatti akkana amma namni waan yoo ajattuun biyyoota Arabaa kanatti waan waggaa 100 dura hojjenne amma irra jirtan nuun jedhan. Haamilee dhugaa nuun jedhan garuu haamilee nu cabsuuf osoo hin taane dhugaa isaaniitti. Waan nuti waggaa 100 dura dalayne siyaasa nu waggaa 100 irra turre har'a haariyaatti isin keessa jirtanii. Jaarraa tokkoon nu caalan jechuudha bar. Wanni nu guddatuu dinne wanni nu hiyyummaa keessa seenneef guddaan tokko maalinni? Biyyi teenna mootummaan siyaasa, uummanni siyaasa, diinagdeen hin jiru namni dalagatuu hin danda'u. Yoo dalagadhette takkaa mootummaan rakkoo sitti fidaas takkaasitu mootummatti rakkoo fida. Bar rakkoo guddaa keessa jirra. Isinii galee? Waan ta'eef rabbiin gabrummaa hunda keessaa nu haa baasu. Abbaan keenya mootummaa ta'e, obboleessi keenya mootummaa ta'e, kuun mootummaa ta'e kanaa miti kan nu barbaannu. Bu'aa akkanaatii miti kan nu barbaadaa jiru. Nagayaan jiraachuu, biyya keenya irratti dalagannee jiraachuu, lubbuu keenya jiraachuu, haadha keenya dararuu dhiisuu, mana keenya gubuu dhiisuu, lafa keenya dhiibuu dhiisuu kana ka barbaannu. Dhugaa rabbiitti bar nama gaarrama namni tokko tokko yoo waa'ee mootummaa kanaa haasa'amu as nama qabatuuf ta'a. Akka waan mootummaan kun gartee waan bareedaa wayii sii kenne biyya tana Ameerikaa wayii fakkeesse rakkoon mootummaarraa hooggansaati beekamaadha. Mootummaa qofallee miti beek. Amma fakkeenyaaf biyyi nu bulchaa biyyi qofaa miti rakkoo. Jabbiloota isa jalaati warri si miidhu sirriitti. Jabbiloota isa jalaa kana doo inni tarkaanfii gurguddaa irra fudhatee mootu sadarkaan kun hundi hin jiru jechuudha. Barima rakkannee biyya ambaatitti jiraachuu hin dandeenye, biyya keenyatti jiraachuu hin dandeenye, laga Abbayyaa jedhaa maali jedhaa baay'isawee waa'ee laga Abbayyaa sana irratti dhiifama naa godhaatiniin laayivii cimaa tokko dhufuun kiyyan oola. Ani hin taqaawwama. Ani aslan Itoophiyaan guddatte Oromoodha miidhaa yoo taate malee faayidaa maal qabdi? Guyyarraa nu fixanii ani namni dargaggeessa kiyyaa kun yoo wareegamellee uummata tokko rakkoo hin qabu. Dhugaa rabbiititti. Jaartii du'aa geetti. Jaarsa du'aa geetti bareedaa keessa geessanii mana irratti gubanii ilmoolee isaanii tumanii ilmi kee akkanaati. Mee ana fakkeenyaaf sawoo kiyya abbaan kiyyaa fi haati yoo tuqamte maaliif tuqamti? Ani isaanirraa wanti isaanii fi ana walitti fidu hin jiru. Maaliif? Ani waggaa 18 ol taree jennaan ajaja warra kiyyaatirraan of danda'ee jira. Nama of danda'e tokkoon maatiin kiyya ittiin gaafatamu wanjalaan hojjedhe nama ajjeesee biyyarraa bahe abbaan kiyyaa fi haati kiyya wanjalanyaa miti. Ana ka ajjeesan of danda'ee jira waan ta'eef nama addatti mattaawaqaa yookaan waraqaa eenyummaa qabu waan ta'eef maatiin kiyya itti gaafatamuu hin qabu. Biyyi keenya biyya akkasiiti jechuudha. Biyya yoo ati waa balleessite maatii kee qaban jechuudha. Kana rabbi keessaan waa buru ijoollee sanii rabbiin annoo haa jedhuu fi isinillee bakka jirtanitti of eegaa. Ijoolleen Kuweet haala san keessa jirte jechuudha. Walumaa galatti ajandaan kiyya waa'ee ijoollee Kuweetii. Ani kan isin waliin ture Reedii Adam Tiubii. Akkanaan xiqqoo dadhabnee jirra waan ta'eef amma boqonnaa fudhannaa hundi keessanuu boqonnaa naa fudhaa. Namoonni YouTube chaanaalii Reedii Adam Tiubii faariyataa ta'a sabiskiraayibdhaa itti godhaa.
namoonni immoo hiriyoota kiyya taatan laayikii yaada keessan koomentiin kennachuu fi hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin irraanfatina. Ani isin jaaladha, isin kabaja ilmaan koo naa jiraadha.